Ni burkati sani garam ko sire butera emudi na burkataru aguera Ni burkani sani akayado garam ko sire butera ebuti na fun barbado ke argo awera Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u, nagaan Waaqayyoo gooftaa machaa bakka jirtan hundumaatti hunda keessanii wajjiniin haa ta'u. Yesuus Kiristoos kaleessas har'as boris bara baraanis sanuma gooftaadha, maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Waaqayyo nu gargaaree ergaa gara warra Efesoon Phaawulos barreesse walii wajjin ilaalaa jirra. Barumsa walitti fufaa. Har'a yoo jaalala Waaqayyoo ta'e kutaa 5ffaa ilaalla. Kutaa 1 hanga 4tti Waaqayyo nu gargaaree torbanoota darban keessa walii wajjin ilaalleerra. Waaqayyo yeroo baay'ee ajaa'ibsiisaa nuuf kennee ergaa gurguddaa nutti dubbate, barumsa addaa jireenya keenyaaf mul'ata ta'u, jireenya keenyaaf dhaabbata ta'u, jireenya keenyaaf ergaa bara kanaa ta'u Waaqayyo nutti dubbate. Egaa boqonnaa 1 irratti saba Efesooniin warra orma turan gara hafuuraatti gara Waaqayyoon beekuutti akka isaan dhufaniif yeroo isaan barsiisu argine. Boqonnaa 2ffaa irratti ammoo ayyaana Waaqayyoo keessa galanii humna Waaqayyoo akka isaan hubatan, aangoo Waaqayyoo akka isaan hubatan, jabina Waaqayyoo hubatanii Waaqa hordofan sana sirriitti adda baafatanii beekanii akka isaan duukaa deemaniif yeroo barsiisu argine. Egaa isaan kana iddoo 4tti gargar qoonne ilaalle boqonnaa 1 fi 2. Har'a boqonnaa 3 guutummaa isaa walii wajjin ilaalla. Gabaabsinee walii wajjin ilaalla. As keessatti egaa boqonnaa 1ffaa keessatti kadhannaa jalqaba Phaawulos saba warra Efesooniitiif gara enlightenmentiitti akka isaan dhufaniif yookaan gara hafuuraatti gara Waaqayyoon hubachuutti haala naannoo isaanii jiru Waaqa tolfamaarraa adda baasanii barsiisa Yihuudootaarraa adda baasanii Waaqayyoon isa dhugaa isa qajeelaaf isa qulqulluu ilma isaa gara biyya lafaatti ergee isa akeekame isa karoorfame uumamuu biyya lafaatiin dura waa'ee isaaniif isa yaadame sana akka isaan hubataniif gara enlightenmentiitti akka isaan dhufaniif Phaawulos isaan barsiise. Har'a kadhannaa Phaawulos isa 2ffaa inni warra Efesooniif kadhate walii wajjin ilaalla. Barsiisi keenya har'a mata dureensaa akkana jedha. Kutaa 5ffaan irraa namummaa keessoo keenyaan gara ga'umsaatti guddachuu. Enlightenment irraa gara enablementiitti guddachuu jechuudha. Gara ga'umsaatti guddachuu. Ga'umsi egaa kan namni guddatu jireenya hafuura isaatti namni kan guddatu har'aa boree Waaqayyoon kan baratu, Waaqayyoon kan argu, Waaqayyo wajjin kan jiraatu namni inermaan isaatiin, eenyummaa keessoo isaatiin. Eenyummaan keessoo keenya yookaan afaan Amaaraatiin ውስጣዊ ማንነታችን eenyummaa keessoo inermaan isa jedhu sana irratti dubbanna gaarra. Namni kan Waaqayyoon amanu eenyummaa keessoo isaatiin, kan Waaqayyoon hordofu eenyummaa keessoo isaatiin, gara Waaqayyootti jireenya hafuuraatti namni kan guddatu eenyummaa keessoo isaatiin. Keessoon namaa egaa jireenya ittiin namni Waaqayyoon hordofudha. Eenyummaa ittiin namni Waaqayyoon amanatudha. Eenyummaa isa keessasa
Hafuurri qulqulluun buufatudha. Iddoo hafuurri qulqulluun jiraatu, iddoo hafuurri qulqulluun keessatti hojjetu, humni Waaqayyoo, aangoon Waaqayyoo, ulfinni Waaqayyoo sanni keessatti hojjetudha. Waaqayyo gooftaan maccaa seera uumamaa boqonnaa tokko irratti kottaa nama akka bifa keenyaaf fakkaattii keenyaatti uumnaa yeroo jedhee foon kana miti. Isa alaan argamu kana miti. Inner personality, inner maanii keenya mul'isuudhaaf jedheeti. Waa'ee isaatti hin dhufa. Inner man kan jedhamu kuni macaafa qulqulluu keessatti yeroo 9 barreeffamee jira. Inner man, eenyummaa keessoo, eenyummaa keessoo, keessa namummaa keenya inni jedhamu kun yeroo 9 macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Enablement stage irratti akka isaan dhufan gochuudhaaf eenyummaan keessa isaanii jijjiiramuu akka qabu. Keessoon isaanii haaraa akka qabu, Waaqayyoon fakkaachuu akka qabu, Kiristoosiin keessummeessuu akka qabu, ogummaatti, jaalalatti, beekumsatti guddachuu akka qabu isaan akeekkachee isaan barsiisa. Har'a jireenya hafuuraa keenya keessatti, waaqeffannaa waaqeffannu keessatti eenyummaan keessoo keenya hin jijjiiramu yoo ta'e, Waaqayyoon entertaining godhu yoo ta'e, Kiristoosiin of keessa hin boqochiisu, hin buufachiisu yoo ta'e, nuti isa alaan argamuun Waaqayyoon hordofaa jirra jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo tokko namoota 5,000 nyaachiseetu yeroo haala isaanii ilaalu jarri nyaataaf isa alaan mul'atu kanaaf Kiristoosiin barbaadu malee eenyummaan keessoo isaanii akka jijjiiramuuf Kiristoosiin akka isaan hin barbaanne irratti arge Yesuus. Kanaaf isaan dhiise galaana gamacee injooran hin barbaadan Kiristoosiin barbaacha uummanni kun hundumtuu asiif achi fiiga ture. Girrigirrii uuma ture. Yesuusin yeroo argan akkana jedhan, gooftaa isatti nu duraa baddee si barbaacha lafa nuti hin dhaqin hin jiru jedhan. Waan natti amantaniif na barbaaddan miti. Hojiin hojjedhe barumsan barsiise dhageessanii waan amantaniif miti. Sababii nyaattanii quuftaniif na barbaaddan malee jedhe Yesuus. Waaqayyoon waa gargaaru. Maaliif akka irra girrigirrii uumnu beennaa? Maaliif akka irra waara kaafnu beennaa? Maaliif akka irra mana wal Waaqayyootti deddeebinu beennaa? Maaliif akka irra iddootti Waaqayyo kana siin jedha kana natti agarsiisa barbaannu beennaa? Isa alaan mul'atu akka nutti himamuuf. Waa'een hojii kootii akkanatti himamuun barbaada taanaan, waa'een guddina kootii akkanatti himamuun barbaada taanaan, waa'een qonnaa kootii, waa'een daldala kootii akkanatti himamuufani mana raajii barbaacha asiif achi deema taanaan, ani nama mana toshattuu dhaqu wajjin garaagarummaa hin qabu jechuudha. Inni kun inner maaniin koo akka jijjiiramu osoo hin taane outer maaniin koo faayidaa akka argatuuf, foon koo gammachiisuuf, boqochiisuudhaaf yaalii godhu jechuudha. Har'a atu waa'een barumsa kootii natti dubbatame, atu waa'een hojii kootii natti dubbatame, osoo waa'een guddina kootii, daldala kootii natti dubbatame, osoo waa'ee fayyaa kootii natti dubbatame jecha namoonni baay'een waldaarra siif achi rakkatu. Warri akkasii inner maaniin keessoon isaanii warra jijjiiramuu barbaadan miti. Keessoon isaa akka namni jijjiiramu namni barbaadu isa kanaaf miti kan inni Waaqayyoon barbaadu. Jijjiirama hafuuraa, jijjiirama keessoo isaatiif Waaqayyoon barbaada. Keessi namaa jijjiiramnaan waan hundumtuu namarratti dhangala'a. Isin jedhe Yesuus Kiristoos duraan dursaatii qajeelummaa isaaf mootummaa Waaqayyoo barbaaddadhaa malee isa warri hin amaniniif dhiphatan sanaaf hin dhiphatinaa jedhe. Kun dabalata isiniif jedhe. Dabalataaf itti asiif achi fiigna. Dabalataaf waldaa lakkoofna. Dabalataaf raajii barbaacha asiif achi deemna. Waldaa kiristaanaa adda addaa, ministirii adda addaa yoo deemtan namni waa'ee jireenya hafuuraa namatti dubbatu hin jiru har'a. Namni waa'ee mootummaa Waaqayyoo namatti dubbatu hin jiru har'a. Namni waa'ee dhufa Yesuus Kiristoos namatti lallabu hin jiru har'a. Sanaaf namni nama qopheessu hin jiru har'a. Waa'ee ganda kee sitti himuu, boqaa kee sitti himuu namaan jedhu. Inni kun foon kee gabbisa malee keessoo kee hin gabbisu nama Waaqayyo. Waan keessa keenya gabbisu, waan keessa keenya jijjiiru, waan keessa keenya barabaraan haaressu barbaadu danda'u nurra jiraata. Isa kanarratti cimsee hojjete warra Efesooniin jabeesse kan dhaabu, miilla kan lamaan kan dhaabu, waldaa godhee kan isaan ijaaru. Isa kana waan ta'eef Phaawulos hiikee ani jedhega. Ergamaa warra Waaqayyoon hin beenne ta'e Waaqayyo gooftaan maccaa dhoksaa barabaraan namoota duraa dhokate anatti mul'isee ogummaa isaa kana isa gadi fageenyi isaa hin beekamne, isa ol fageenyi isaa hin beekamne, isa bal'inni isaa hin beekamne, isa hangana hin jedhamne hin beekamne ogummaa addaa sana Waaqayyo warra kaan duraa isa dhokse sana anatti mul'ise jedha. Innis immoo jedha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Innis immoo qomoo Waaqarraaf qomoon Kiristoositti amanan warri lafarraa
tokko akka ta'an akkasin beektan akkan isinitti mul'isuuf dhoksaa kana natti himee jedha. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kana kan namni beeku gaa internal inner maaniinsaa nama jijjiiramedha. Nuti nama hafuuraati, nama fooniiti, lubbuudha. Inner maaniin keenya gaa outer maanii keenya guiding godhu taanaan, controlling godhu taanaan, leading godhu taanaan, hin to'atu taanaan, hin qindeessu, hin geggeessu taanaan, hin qajeeltu taanaan gara foonni keenya nu geggeessatti geggeeffamna. Sagaleen Waaqayyo akkana jedha. Waa'ee foonii hawwuun yaaduunis du'a jedha. Maaliif hawwuuf yaaduu jedha? Inni kun external beingii keenya irraatii dhufa waan ta'eef internal maanii, inner maanii controlii godhennaan, domineetii godhennaan waa'een hafuuraa sirkatti du'eera jechuudha. Waa'ee hafuuraa yaaduun garuu jireenyas nagaadhas jedha. Waa'ee hafuuraa yaaduun jireenya kan inni ta'u maaliifi hafuurri jireenya kenna waan ta'eef. Nagaadha maaliif jedha? Nagaan hafuura irraa dhufa waan ta'eef. Sababni isa ala jiru kanaan outer maanii keenya kanaan morma waan ta'eef inner maaniin keenya outer maanii keenya controlii godhennaan jireenyi keenya Waaqayyo harka jira jechuudha. Kanan isiniif kadhadhaan jilbeenfadhe jedhe gaa kadhannaa ajaa'ibsiisaa kadhateef galanni Waaqayyo gooftaa machaaf haa ta'u. Kan kun immoo egaa badhaadhummaa Waaqayyoo isa hagana hin jedhamne irraa dhufaa jedhe. Badhaadhummaa Waaqayyoo Phaawulos yeroo dubbatu iddoo sadiitti gargar qoodee dubbata. Barumsa keenya kutaa tokkoffaaf kutaa lammaffaa irratti dubbanneerra. Kutaa tokkoffaa irratti badhaadhummaa araara Waaqayyoo daangaa kan hin qabne. Sammuu namaa, yaada namaa, beekumsa namaa, expectationii namaa gararraa kan ta'e jechuudha. Badhaadhummaa araara Waaqayyoo. Isaan fayyitan, isaan gara jireenyaatti, gara isa akeekamtaniif sanaatti dhuftan jedha. Inni lammaffaan badhaadhummaa ayyaana Waaqayyoo jedha. Badhaadhummaa ayyaana Waaqayyoo boqonnaa lama irratti argachuu dandeessu sammuu. Ayyaanni Waaqayyoo badhaadhummaansa hagas kan hin jedhamne inni namoota fayyisuudhaaf mul'ifame sun daangaa kan hin qabnedha jechuudha. Kanaaf inni warra Yihuudis, warra Giriikis, garbas, birmaduus jechuun kana booda dhiira dubartii jechuun kana booda hin jiru. Ayyaanni Waaqayyoo inni namoota hundumaa fayyisu karaa Yesuus Kiristoos mul'ifameera jedha. Daangaa kan hin qabne, hangas kan hin jedhamne, kan hin tilmaamamne, namni hammana waan ta'eef na fayyise jedhee kan yaaduu hin dandeenye, ammana waan ta'eef na fayyisuu dide jedhee immoo abdii kan ittiin kutanne jechuudha. Badhaadhummaa ayyaana Waaqayyoo isa daangaa hin qabne. Inni sadaffaan badhaadhummaan ogummaa Waaqayyoo daangaa hin qabu jedha. Badhaadhummaa ogummaa Waaqayyoo. Egaa badhaadhummaa daangaa hin qabne ogummaa kan hin mul'isu, badhaadhummaa daangaa hin qabne ayyaana kan mul'isu, badhaadhummaa daangaa hin qabne araara kan mul'isu Waaqayyo gooftaan maccaa warra isa barbaadan, warra isa dheebotan, warra isa hawwan, inner maanii isaaniitiin warra isa hawwan, eenyummaa keessoo isaaniitiin warra isa barbaadan irratti gooftaan maccaa waaqarraa irratti dhangalaasa. Misraachoo badhaadhummaan hanganan jedhamne yeroo hundumaa jireenya keenya irra waan jiruuf yeroo tokkoftu si kaasaa oola Waaqayyo. Yerooti dadhabdu si jabeessaa oola Waaqayyo. Yerooti laaftu si dhidhiibaa oola Waaqayyo. Yerooti mudoktu si jajjabeessaa oola Waaqayyo. Maaliif yoo jette araarri isaa badhaadhummaadhaan daangaa hin qabu. Maaliif yoo jette gaarummaan Waaqayyo badhaadhummaadhaan daangaa hin qabu. Maaliif yoo jette ogummaan Waaqayyo badhaadhummaadhaan daangaa hin qabu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanagaa eenyummaan keessoo keenya badhaadhummaa araara kanaan, badhaadhummaa ogummaa kanaan, badhaadhummaa jaalala kanaan gaafa guutuu jalqabu keessi keenya guyyaadhaa guyyaatti haaraa guddachaa jijjiiramaa jabaachaa adeema. Kana kadhannaan koo jedhe keessa keessanitti akka haaroftan, keessa keessanitti akka jijjiiramtan, keessa keessanitti akka guddattan, keessa namaatu guddata. Braazer hojjaan kee guyyaadhaa guyyaatti guddachuu isaa ilaaltee ani guddachaan jira yoo jette dogoggorteetta.
Keessi kee guyyaadhaa guyyaatti guddachaa gaafa adeemu garuu nagaan kee dabalaa deema. Fayyinni kee mirkanaa'aa deema. Fayyina keessan guyyaadhaa guyyaatti raawwadhaa inni jedhu namni guyyaa tokkicha fayyechumaan dhaabata miti. Guutamuun keessan guyyaadhaa guyyaatti itti dabalaa deema inni jedhu hafuura qulqulluudha namni gaaf tokkitti dibamee dhiifama miti. Guyyaadhaa guyyaatti dibamaa deema namni hamma safara Kiristoos Yesuus bira ga'uutti ol dabala adeema jechuudha. Sun yoomi gaafa eenyummaan keessoo keenya Waaqayyo duratti simatame, fudhatame, ilaalame, qaqqabatame guyyaadhaa guyyaatti dabalaa deemudha. Yaadatti yoo ta'e roobiidheen gaddaa jireenya fayyina namootaa isa dhagaa golee irratti ijaaramu, isa dhagaa golee irra dhaabatu jedheen dubbachaa ture. Fayyinni suni guyyaadhaa guyyaatti mirkanaa, guyyaadhaa guyyaatti dabala, guyyaadhaa guyyaatti ittuma mudaa kan hin qabne ta'aa deema. Yeroo hundumaa Kiristoos keessa seenuun, yeroo hundumaa ittumaa itti siqaa gaafa deeman akkasin jedhe dheengadda ittoof gadhiisi sin gadhiisuun jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ittumaa gaafatu ittoof gadhiisaa deemtu Waaqayyo immoo jabeessee si qabaa deema. Akka koo keessaa immoo jedhe Waaqayyo eenyuyyuu sin hin butatu jedhe. Ittoof gadhiisuun ittumaa jabeeffamtee qabamaa jirta jechuudha. Eenyuudhaan? Waaqayyoodhaan, Yesuusiidhaan, hafuura qulqulluudhaan qabamaa jirta. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isaan kanatu mul'ata gaa waa'ee Eenyummaanii kuni yeroo 9 barreeffameera jedhee isinitti meera. Isa kana irratti gaa namummaan eenyummaan keessoo keenyaa maalidha isa jedhu dafeen waa muraasa dubbadheen isa booda akkamitti eenyummaan keessoo keenyaa Waaqayyo irratti guddachaa jabaachaa adeema isa jedhutti immoo qabxii muraasa kaasee isin geggeessa. Inni tokkoffaan eenyummaan keessoo keenyaa kuni iddoo Waaqayyo itti ifuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo eenyummaa keenya keessatti ifa ofiidhuma isaati. Ifni ulfina Waaqayyoo, ifni argamu Waaqayyoo, inni Kiristoos irratti gadi bu'e sun jireenya keenya eenyummaa keessoo keenya irratti ifa. Nama Waaqayyoo gammadi. Waaqayyo si keessaa kan inni ifu eenyummaan keessoo keetii gaafa Kiristoositti amanee Waaqayyo irratti of gadhiisudha. Waaqayyootu keessaa ifa jedha sagaleen Waaqayyoo. Ibsaan Waaqayyoo yaada namaa keessatti ni ifa. Keessa namummaa namaas qoree in ilaala jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 20 lakkoofsa 27 yoo dubbifattan. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 20 lakkoofsa 27 yoo dubbifattan ibsaan Waaqayyoo yaada namaa keessatti ni ifa. Haleluuyaa. Keessa eenyummaa namaas qoree ilaala jedha. Ibsaa Waaqayyootu keessaa ifa. Yeroo hundumaa alli kee kan ifu keessi kee yoo ifeedha. Alli kee kan kolfu keessi kee yoo kolfeedha. Fakkeessituu jechuu koo miti. Fakkeessituun keessa isheetti gudunfattee alaan namatti kolfiti. Warri akkasii warra booddeen namatti malanidha. Waaqayyo akka jedhu warra akkasiitiin garaan namaa hapheedha. Eenyutus qoree isa beeka. Waaqayyo garuu ribuus kalees dhukas adda baasee beeka jedha. Nama duratti sobu gowwomsuu danda'u malee Waaqayyo duratti sobus gowwomsuus hin danda'ani. Saaxila Waaqayyo gooftaan macca warra akkasiin saaxila. Si garuu nama eenyummaasa keessoosa Waaqayyoodhaan hodhu jedhee itti dabarseetti kenne keessaa Waaqayyotu si keessaa ifa. Ibsaan Waaqayyoo eenyummaa kee keessaa ifa. Gammadi nama nana Waaqayyo si keessaa ifuudhaaf si filate. Waaqayyo si keessa mul'achuudhaaf si filate. Waaqayyo si keessaa ani jira jedhee lallabamuudhaaf, jajamuudhaaf, waaqeffamuudhaaf, iddoo hundumaatti himamuudhaaf keessa kee filate. Ala kee miti. Foon keessa dadhabaa isa muduqaa miti. Keessa kee barbaada Waaqayyo. Eenyummaan kee iddoo ulfinni Waaqayyoo keessaa ifuudha. Jabeessii qabadhu. Itti kenni Waaqayyooti. Inni lammaffaan bakka iji Waaqayyoo ilaaluudha. Eessi keessi kee? Bakka iji Waaqayyoo ilaaluudha. Keessi kee inner man, your inner man. Bakka iji Waaqayyoo ilaaluudha. Iji Waaqayyoo keessa kee ilaala malee ala kee ilaala miti. Ala kee kan Waaqayyo ilaalu keessa kee erga ilaaleedha Waaqayyo kan inni ala kee ilaalu. Maal jechuudha karaa biraa? Si fayyisuudhaaf, si furuudhaaf, si oolchuudhaaf, si jabeessuudhaaf. Foon keessa dhukkubsate miti kan Waaqayyo dura ilaalu. Diina si marse miti kan Waaqayyo dura ilaalu. Keessa kee ilaala. Keessa kee ilaala Waaqayyo.
ammam natti hirkatte, ammam natti of gatte, ammam na amanatte, ammam narratti of gatte jedhee Waaqayyo dura keessa kee ilaala. Keessa kee ilaale ala kee fayyisa. Keessa kee ilaale diina alaa sitti dhufe si oolcha Waaqayyo. Na hubadhaa, sagalee Waaqayyoon dubbachaa jira. Sagalee Waaqayyoon dubbachaa jira. Yesuus Kiristoos akkana jedhe bartoota isaatiin, ammumayyuu sagaleen isinitti dubbadhe irraa kan ka'e qulqullooftaniitu jedhe. Sagalee nama qulqulleessu dubbanna. Sababni isaa jedhe Yesuus, dubbinan isinitti dubbadhu kun hafuura jireenyas jedhe. Akkasumatti xibaara miti, oduu odeessina miti, shakkaa mukaasiif asii baala hafa olitti marree odeessina miti. Waan naman oolchine, waan naman gargaarre, bu'uura kan namaan taane, jireenya kan namaan taane dubbanna miti. Atosa dubbanna ta'e laayikii baay'ee arganna, hordoftoota baay'ee arganna. Har'a garuu waan jireenya namaaf kennu gatii waan itti hin baafneef, waan tola fudhannuuf nuti ofii keenya itti gorreeyyuun ilaallu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Gooftaan nu haa gargaaru. Kanaaf iddoon Waaqayyo ilaalu keessoo namummaa keenyaati. Keessoo namummaa keenyaa ilaaleetu ala keenya fayyisa Waaqayyo. Haala keenya, naannoo keenya fayyisa Waaqayyo. Keessoo namummaa keenyaa Waaqayyoon qabsiifanna. Akkana jedhe Waaqayyo Saamu'eeliidhaan yeroonni Daawitin filuudhaaf gara mana Isee dhaqe, Waaqayyo akkana jedhe, isa kanaa jedhe, yeroonni warra gurguddaa, warra jajjaboo, warra angafa dhaqee Saamu'eel dura Daawit Isee dabarsu, Saamu'eel garaansaa hojjaa isaanii ilaale, jabina isaanii ilaale, bareedina isaanii ilaale, hinnaa ture Saamu'eel garaansaa. Waaqayyo na'uu miti, gachi galagalee dhaabata Waaqayyo. Saamu'eel warra angafa, warra gurguddaa, warra jajjaboo, umuriidhaan, miidhaginaan, fooniin, ijaarsa qaama isaaniitiin warra babbareedan yeroo Isee fidee dura dabarsu garaan Saamu'eel hinna'a ture. Waaqayyo immoo achi ilaalee dhaabata. Hamma namanni barbaadu, keessi namummaa isaatii nama Waaqayyoon barbaadu amma inni argutti. Waldaa yaa'anii dhaquu miti. Waldaa yaa'anii dhaquu miti. Brother, waldaa yaa'anii dhaquu miti dubbiin. Ol guuranii dhaquu miti dubbiin. Nama garaansaa Waaqayyoon hawwatu ta'uu danda'u nurra jiraata. Nama keessisaa Waaqayyoon waamu, Waaqayyoon nama keessisaa waamu ta'uu nurra jiraata. Har'a ergaan nama horii qabutti malee hin dubbatamu. Hoteelli gurguddaan warra horii qabaniidhaaf baname. Iddoon kadhannaa raajonni keenya hoteela gurguddaatti namoota waaman warra horii qabaniidhaan malee warra horii hin qabneef miti. Dhiifama naa godhaa raajota qeequu koo miti. Hin qeequ. Garuu jaallannus jibbinus warra horii qabaniidhaaf iddoon sun kan inni qophaa'e. Hoteelli adreesiin hoteelaa kan inni kaa'amu warra horii qabaniidhaaf. Inni akka koof inni akka keetii achi dhaqee raajii dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Warra mimmiidhagoo fi bareedaa uffataniidhaaf. Hiyyeessaaf immoo Waaqayyo gara mana isaatii ilaala. Gara laphee isaatii ilaala Waaqayyo. Horii miti Waaqayyo kan ilaalu. Horii kee ilaalee Waaqayyo raajiin dubbatu. Saamu'eeliin baay'ee naasise. Ijaarsi qaamaa Aliyaaffaa, qaama isaanii, miidhaginni isaanii, jabinni isaanii, lola beekuun isaanii garaa Saamu'eel irraase malee garaa Waaqayyoo irraafne. Achi ilaalee Waaqayyo Saamu'eel namanni ilaalu akkana jedhe Waaqayyo, yaa Saamu'eel, ati akka namni ilaalutti ilaalta jedhe Waaqayyo. Ati akka namni ilaalutti ilaalta. Waan alaan mul'atus argita. Ani Waaqayyo gooftaan maccaa garuu akka namni ilaaluttis hin ilaalu, waan alaan argamu irrattis ija koo hin gatu jedhe Waaqayyo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waan alaan argamu irratti xiyyeeffannee yeroo raajii dubbannu, waan mul'atu irratti xiyyeeffannee yeroo raajii dubbannu, braazer salphina guddaatu. Har'a raajii baay'een kan inni hojii irra oolle haala laalamee waan dubbatamuudhaaf. Waaqayyo qilleensi sin jiru, duumessi sin jiru, boolla sin argitan kana hundumaa garuu jedhe. Eessa Waaqayyo gooftaan maccaa bishaaniin hin guuta jedhe. Duumessi bakka hin jirretti raajiin kan dubbatamu,
qilleensi bakka hin jirretti raajiin kan dubbatamu. Ulfa dubartii ilaalte dhiira deessa yoo jetteeti maal inni haafu dubbadhu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ilaallanii miti osoon argin raajiin dubbatamu. Waaqayyo gaa isati ilaaltu kanan ilaalu. Isati ilaaltu isati filattu kanan hin filadhu. Ani jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa keessan ilaala. Keessa garaa namaan ilaala. Namicha isa alaa osoo hin taane namicha isa keessaan ilaala. Keessa keenya duraa agarsiifnu Waaqayyootti. Waaqayyo ija koona dhukkubaa, gurra koona dhukkubaa, afaan koona dhukkuba jechuurra dursine laphee keenya eenyummaa keenya isa keessaa Waaqayyoof abichisiifnu. Gaafa sana Waaqayyo karaa hundumaa jireenya keenya irratti ulfina isaa mul'isa. Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 kaaftanii yoo dubbistan Waaqayyo gooftaan maccaa bakki inni ilaalu keessa namaati malee ala namaa miti. Inni sadaffaan keessi namaa, keessoon namummaa namaa madda yaadaati. Yaada gaarii, yaada qajeelaa, yaada qulqulluu kan inni maddisiisu yoo Waaqayyo wajjin jiraate. Yaada jallaa, yaada hamaa, yaada haxxummaadhaan guute kan inni maddisiisu yoo Waaqayyo irraan ala jiraateedha. Akkana jedha wangeelli yeroo dubbatu. Garaan nama waa lama maddisiisuu hin danda'u jedha. Akkuma mukti tokko ija lama kennuu hin dandeenye garaa namaa keessaas yaada lama madduu hin danda'u jedha. Garaan keenya madda yaada gaarii yoo ta'e, madda yaada qulqulluu, madda yaada qajeelaa yoo ta'e Waaqayyo keessa keenya irratti mo'ee jira jechuudha. Garaan keenya madda jallinaa, madda xiiqii, madda ajjechaa, madda jibbaa yoo ta'e keessoon keenya inni keessa namummaa keenya isa keessa isa alaatu irratti doomineetii godhee jira jechuudha. Kanaaf keessi keenya madda yaadaati. Sirriitti addaan baafnee beekuu danda'u nurra jira. Inni kun fakkeenya 23 irraa dubbifachuu dandeenya. Macaafa faarfannaa boqonnaa 51 lakkoofsa 6 akkana jedha. Ati keessa namummaa namaatti amanamummaa arguutti gammadda. Iddoo dhokataa achi keessattis ogummaa na hubachiiftaa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Keessa namaa isa dhokataa sana keessatti maal barbaadda jedha? Amanamummaa arguutti gammadda jedha. Keessa sana keessatti amanamummaa arguu barbaadda. Waliin dhooftuutti hin gammadu Waaqayyo. Sobduutti hin gammadu Waaqayyo. Hattuutti hin gammadu Waaqayyo. Arrabaan waan biraa, hojiin waan biraa. Waan adda addaa ol fakkeessinee iddoo hundumaatti waan hundumaa fakkaachuu keenyatti Waaqayyo hin gammadu. Maal barbaada? Amanamummaa barbaada. Eenyurraa? Isa alaa osoo hin taane isa keessa jirurra. Achi keessatti immoo jedhe ogummaa na hubachiifta jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa siif amanamu sana keessatti, isa siif amanamu sana keessatti, isa siif bitamu sana keessatti, isa tole siif jedhu sana keessatti, isa si dhaggeeffatu, isa si hubatu sana keessatti maal na hubachiifta jedha? Ogummaa na hubachiifta. Namni Waaqayyoodhaaf keessoo namummaa isaatii keessatti hin amanamne ogummaa hubachuu hin danda'u. Waaqayyo irraa ogummaa qalbeeffachuus dhaga'uus hin danda'u. Waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaaf yeroo Phaawulos faa Phexros faa lallabanii gooftaa Yesuus Kiristoos immoo Liidiyaadhaaf qalbii gurra isheetii banee jedha. Maal jechuudha? Laphee ishee baneef ogummaa akka isheen bartu, dubbii Waaqayyoo akka isheen hubattu, gooftaatti akka isheen amantu godhe jechuudha. Nama tole jedhuuf, nama dhaga'uuf, nama abboomamuuf, nama gaarummaaf amanamummaa keessoo isaatti Waaqayyootti agarsiisutti Waaqayyo ogummaa mul'isa. Ogummaa mul'isu jechuun maal jechuudha? Karaa bira raajii dubbachuu jechuun hafuura qulqulluun geggeeffamanii waan yaada namaa keessa hin jirre, waan karoora namaa keessa hin jirre, waan namni hin hubatin beekumsa Waaqayyoorra, ogummaa Waaqayyoorra waan gara fuulduraatti ta'u saaxiluu dubbachuu jechuudha. Maal jechuun? Raajii dubbachuu jechuudha. Ogummaa na hubachiifta. Laphee koo siif abboomamu sana keessatti, siif amanamu sana keessatti jechuun yaada garaa keetii, iccitii sammuu kee keessa jiru, ishee lubbuun kee beektu sana si biratti karoorfame. Har'a waa'ee ogummaa dubbanna dheera. Isa sana keessa kootti na hubachiifta jedha Daawit. Ogummaa eenyutu barachuu danda'a? Isa keessa namummaa isaatii Waaqayyoof amansiisee kennutu ogummaa Waaqayyoo barachuu danda'a. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.
Inni kan biraan faallaa isa ammaati gaa iddoo jallinni guuteedha. Maaloon keessoon namummaa nama yoo maal ta'e yoo waaqayyoof hin kennamin sammiitini kan hin ta'in kan hin bitamin waaqayyoof guutummaatti jireenya isaa namni hin gumaachin namni hin kennin keessa isaa jallinatu guuta. Isa hamaa sanatu bita. Isa jallaa sanatu bita. Isa haxxee sanatu bita. Isa abbaa sobaa sanatu bita waan ta'eef jireenya nama sanaa keessa ogummaan qajeelummaan hin jiru. Maaltu jira? Haxxummaatu jira. Warri biyya lafaa kanaa jedhe Yesuus Kiristoos warra mana waaqayyoo keessa jiraatan caalaa haxxeedha jedhe Yesuus. Haxxeedha isaan jedhe. Itti maluu beeku, gowwomsuu beeku, harkatti rukutuu beeku, karaatti hambisuu beeku, dursanii saammachuu beeku. Warri kam? Warri biyya lafaa kun haxxeedha jedha. Summaa'oodha keessi isaanii jechuudha. Anytime summii isaaniitiin warra mana waaqayyoo keessaa dogoggorsuu danda'u jechuudha. Kanaaf eenyummaan nama inni waaqayyoo bitame sun ogummaa barachuu danda'utu irra jiraata. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa kana ilaaleetu Yesuus Kiristoos warra Fariisotaa ciigee isin awwaala maragamaadha jedhe. Awwaala maragamaa alaan miidhagaa halluu babbareedaa dibama keessa isaa garuu lafeen warra du'anii guutee kan jiru awwaala maragamaadha siin jedhe. Maal jechuudha? Baay'ee nyaattanii, baay'ee ajjeeftanii, baay'ee karaarraa kaachiftanii, baay'ee dogoggorsitanii keessa keessan lubbuun nama baay'ee du'ee kan jiru awwaala maragamaadha siin jedhe. Lubbuun baay'een harka keessan irraa kan barbaadamu, dhiigni baay'een harka keessan irraa kan iyyu jechuudha. Isaan kun warra jallinaan guutanidha. Warra hammeenyaan guutanidha. Warra waaqayyoo irratti ka'anii dhugaa jallisanidha. Ogummaa isa qajeelaa isa gaarii sana warra hin barbaanne. Eenyummaan isaanii warra du'a harkatti ta'e warra waaqayyoon hin beekne warra seexanaaf bulanidha jechuudha. Awwaala maragamaadha siin jedhe. Keessi namummaa keessanii jedhe jallinaaf hammeenyaan kan guuteedha jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 27-28 yoo dubbistan akkana jedhe egaa eenyummaan nama keessi nama akka allisa awwaala maragamaa ta'e keessi isaa ammoo lubbuun nama baay'ee irraa eegamu achi keessa ammoo gaarii fakkaate alaan mul'atu jechuudha. Sadarkaa nama dhuunfaatti, sadarkaa dhaaba siyaasaatti, sadarkaa mootummaatti, sadarkaa dhaaba amantiitti awwaala maragamaa baay'eetu jira har'a. Baay'ee kan nyaate, dhiigni baay'een harkaa kan iyyu, lafeen baay'een keessatti caccabe goggogee, namoonni baay'een abdii kutatanii kan keessa jiran, harkaa kan eegamu karaarraa kan kaachisan baay'eetu jiru har'a. Eenyummaan isaanii ajjeesaa kan ta'e, nama gumaa kan ta'e jechuudha. Kanarraa fayyuu danda'u nurra jiraata. Eenyummaan keenya, eenyummaan keessoo keenya inni kan biraan guyyaadhaa guyyaatti kan haara'aa adeemudha. Guyyaadhaa guyyaatti haara'aa adeema. Haara'uu jechuun humni kee kaleessaa yeroo laafu har'a humna haaraa argachuu jechuudha. Beekumsi kee kaleessaa yeroo hundumtuu baran ati immoo beekumsa haaraa kan itti argachaa deemtudha. Moo'icha kee kaleessaarra warri waaqayyoon hin beekne har'a dhufan yeroo irra ga'an ati moo'icha haaraatti kan ittiin darbitu jechuudha. Ga'umsa haaraatti kan ittiin darbitu isa nu jaallate sanaan Kiristoosiidhaan humna gara humnaatti moo'ichaa gara moo'ichaatti darbina hin haarofnas jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Roomee 8 irraa humna gara humnaatti warra darbinu, moo'ichaa gara moo'ichaatti warra darbinu, beekumsaa gara beekumsaatti warra darbinu isa nu jaallate Kiristoos keessaan isa nu jaallateef isa nu fo'ate isa waan hundumaa nuu kenne sanaanii jedhaga nuti warra mo'an hundumaarra hin caalla jedha galanni waaqayyoof. Warra mo'an irra caalla. Maaliin keessi keenya yeroodha yerootti haaraa adeema. Moo'icha kaleessaarra dhaabanne warra dhaadatan miti nuti. Achievementii kaleessaa, saksasii kaleessaa, milkaa'uu kaleessaarra dhaabanne warra dhaadatan warra of jajan miti nuti. Maal jennaree inni kaleessaa gooftaadhaan ta'e, har'as gooftaadhaan ta'a, boris gooftaadhaan ta'a jedhanii acknowledgementii isaa ulfina isaa hundumaa yeroo dabarsinee gooftaadhaaf kenninu moo'icha haaraa, humna haaraa, ulfina haaraa, gahumsa haaraa, sadarkaa haaraa, eebba haaraa guyyaadhaa guyyaatti warra dabalaa adeemanidha kun. Haaraa adeemu jechuun isa kana. Iddoo kaleessaa dhaabattee of jajja taanaan, oduu kafandista taanaan keessi keenni namummaan keenni keessaa haara'aan deemu jechuudhaati. Kiristaana akka miilli isaa akka harree kabeelaa jechuudha karaa biraa. Harree kabeelaa
feetanii yoo karaa ittiin deemtan deemsa isin hin deemsiftu. Achuma lafa dhiitti. Yoo dhooftan illee yoo rukuttan illee isin hin deemsiftu. Harree kabeelaa qeensi irratti kan guddate irratti shafoo ta'e jallata jechuudha isin hin deemsistu. Rukuta waan ta'eef deemuu hin dandeessu. Namni saksasii kaleessaa taatee kaleessaatiin milkaa'ummaa kaleessaatiin jijjiirama kaleessaatiin namni dhaabatee of jaju dhaadatu Waaqayyoon dagata. Abdii fuulduratti qabu dagata. Fuulduratti tarkaanfachuu hin danda'u. Jireenya harree kabeelaa adeemsa harree kabeelaa adeema jechuudha. Namni eenyummaan keessoo isaati jijjiirame garuu jedha sagaleen Waaqayyoo guyyaadhaa guyyaatti haaraa adeema. Kanaaf inni Phaawulos Brother, ani sakaleessaa dhiiseen yeroo hundumaa waan haaraa qabachuudhaaf gara fuulduraatti nan aggaaman inni jedhuuf kanaaf aggaamaadha jechuudha gaa namni keessoo isaatti jijjiiramu guyyaadhaa guyyaatti fuulduratti nama hiixataa deemudha. Hiixachuun kommoo jedhe Phaawulos akkasuma miti ani tasuma nama qilleensa habootu hin ta'u jechuudha. Maal jechuudha? Nama waa hin qabanne miti ani. Nama waa hin qabanne nama yeroo hiixatu nama yeroo aggaamu harka duwwaa deebi'u miti ani. Waaqni itti aggaamu yeroo hundumaa harka keessa na kaa'uudhaaf na fuuldura jira jechuudha. Haleluuyaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haaraa adeemta brother. Haara uma guyyaadhaa guyyaa, guddina guyyaadhaa guyyaa, guutamuu guyyaadhaa guyyaa, fayyina guyyaadhaa guyyaa, eebba guyyaadhaa guyyaa, irraa hafaa guyyaadhaa guyyaa qabda jechuudha. Maaloon inner maniin kee yeroo Waaqayyootti maxxanii jiraatu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Egaa guyyaadhaa guyyaatti namni haara'ugaa qaamni keenya inni alaa kuni jedha Phaawulos. Qaamni keenya inni alaa kuni rakkina nurra ga'urraan, dararama nurra ga'urraan, cunqurfama nurra ga'urraa kan ka'e, jireenya har'aa borii wallaansoo jireenya irraan kan ka'e, argachuuf dhabuurraa kan ka'e, qullaa ta'uurraan kan ka'e guyyaadhaa guyyaatti bututaa dhuma gadi deebi'aa adeema jedhe. Haa ta'uyyuu malee jedha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haa ta'uyyuu malee Kiristoos Yesuus isa nu jaallate isa nu waame ayyaana isaa safara malee badhaadhummaa isaarraa kan ka'e isa nu baay'isu sanaan keessi namummaa keenya ammoo guyyaadhaa guyyaatti haaraa adeema jedha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haaraa adeema guyyaadhaa guyyaatti jedha. Qorontoos 2:4 keessi keenya garuu haaraa adeema guyyaadhaa guyyaatti jedha. Sagalee baay'ee namatti toludha. Eenyummaa isa keessa kunuunsuu kan qabnu eenyummaa isa keessaati. Kunuunsuu kan qabnu eenyummaa keenya isa keessaati. Isa alaa miti. Inni kan biraan ulfina Waaqayyoo kan mul'isuudha. Eenyummaan keenya inni keessaa ulfina Waaqayyoo kan mul'isuudha. Isa alaa miti ulfina Waaqayyoo kan mul'isu. Isa keessaati ulfina Waaqayyoo kan mul'isu. Waaqayyo sirratti kan ulfaatu eenyummaa isaa argama isaa kan inni irratti mul'isu eenyummaa keenya isa keessaati. Inni kun egaa yeroo hundumaa keessi keenya secured ta'uu danda'utu irra jiraata. Hafuura qulqulluudhaan to'atamuu danda'utu irra jiraata. Ulfina Waaqayyoo mul'isa waan ta'eef. Fuula keenya akka Musee jedhaga. Museen yeroo gaara Siinaa irraa gadi bu'e ulfinni Waaqayyoo waan irratti mul'ateef namoonni hundumtuu arguu waan dadhabaniif hin haguuge jedha. Nuti garuu goofticha isa hafuuricha biraa dhufe sana fakkaachuudhaaf jedha. Goofticha sirriitti na dhaggeeffadha. Goofticha isa hafuuricha biraa dhufe sana fakkaachuudhaaf baay'ee sagalee ajaa'ibsiisaadha. Isa hafuura qulqulluu biraa dhufe sana fakkaachuudhaaf eenyuun Kiristoosin fakkaachuudhaaf ulfina Waaqayyoo isa nurratti mul'ifame sana hin haguugnu jedha. Maal goonaree jedha baafneetu mul'isna malee jedha. Kana gochuudhaan goofticha fakkaachuudhaaf guyyaadhaa guyyaatti maal goona jedha in jijjiiramna jedha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Guyyaadhaa guyyaatti Qorontoos 2:3 yoo dubbiftan akkana jedha. Qorontoos 2:3 nan dubbisa. Ammas nuyi fuula keenya utuu hin haguuggatin ulfinni gooftichaa nurraa akka calaqqisu hin goona. Nuyis ulfinaa gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaattii isaa akka taanuuf
akka goofticha isa hafuura sana biraa nuuf dhufeetti in diddiiramna jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfina sana mul'isuudhaaf, ulfina eenyu? Ulfina Waaqayyoo isa keessoo namummaa keenyaatti mul'atu sana mul'isuudhaaf hafuuricha biraa isa dhufe gooftaa sana fakkaachuudhaaf guyyaa guyyaatti diddiiramna. Jijjiiramni keenya guyyaa guyyaan ta'uu danda'u turre. Guyyaa guyyaadhaan sagaleen ittiin kaleessa Waaqayyoon mul'ise arra deebi'uun narra jiraatu. Ergaa haaraa qabaachuun narra jiraata. Mul'ata haaraa qabaachuun narra jiraata. Sagalee haaraa qabaachuun narra jiraata. Because Yesuus Kiristoos guyyaadhaa guyyaatti ulfina haaraa, mallattoo haaraadhaan, beekumsa haaraa, ogummaa haaraadhaan, fakkeenya haaraadhaan mul'isaa adeema ture. Kanaaf nus guyyaadhaa guyyaatti hafuura sana mul'isuudhaaf, ulfina sana mul'isuudhaaf, gooftaa isa hafuura qulqulluu biraa dhufe sana fakkaachuudhaaf jijjiiramna. Eenyudhaan? Yesuus Kiristoosin fakkaachuudhaaf. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Inni kan biraan yeroo mara kan haara'uudha jenne sira dubbadheera. Yeroo mara kan haara'uudha. Namummaa moofaa hojii isaa wajjiniin baasaa gataa jedha. Namummaa haaraas uffadhaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Uffadhaa namummaa haaraa jedha. Qolaasaayis 3:9 irraa dubbifachuu dandeessu. Inni dhumaa egaa eenyummaan keenya inni nuti har'a Efesoon irratti ilaallu kuni lakkoofsa 16 irratti inni nuti ilaallu eenyummaan keenya inni keessaa kuni humna Waaqayyoo kan fudhatudha. Humni Waaqayyoo eessa ta'a yoo jettan foon keenya kanarra hin taa'u. Bara kakuu moofaa Saamsoon faa rifeensa isaanii akka isaan hin aaddanne itti himame. Sababni isaa ayyaanni Waaqayyoo hafuuras ammata rifeensa sanarra taa'a jedhamee waan itti dubbatameef. Namoota amantii biraa yoo ilaaltan humni keenya, dandeettiin keenya, ga'umsi keenya, ogummaan keenya ittiin mul'ata jedhanii isa kana dheereffatanii adeemu. Tajaajiltoota keenya har'aas yoo ilaaltan, baay'ee isaanii yoo ilaaltan nan qaanaasee tokko areeda isaanii gurguddifatanii amma naan ga'anii dargaggoota waggaa 20 keessa jirantu areeda isaanii kana gurguddifatanii adanaan ga'anii sababiin areeda koo addadheef osoo hin taane na ajaa'iba maaliif akka isaan areeda isaanii guddifatantu naan galu waan ta'eef. Moorumaa akkasitti dheereffatanii qalamiitti dibadhaa jedheen gorsadeen yeroo tokko na yaada garuu murachuu akka sana guddifachuu isaanii waan hin jaallanneef natti hin tolu. Areeda kan akkatti guddifatanii asiif asiin guddifatanii warruma kaan asitti hin maranne malee areeda isaanii akkatti guddifatanii isaan sana fakkaatanii deemu. Abbaa amantii fakkaachuudhaaf, abbootii amantii jedhamuudhaaf jechuudha. Brother, ulfinni sun, humni sun, ayyaanni sun eessa ta'a yoo jette qaama keenya kanarra miti. Inni bara kakuu moofaa rifeensa keerra inni jedhame Yesuus Kiristoos keessa kee jedhe. Sagaleen Waaqayyoo ergamaan Yesuus Kiristoos Phaawulosis keessa kee jedhe, inermaanii kee keessa jedhe. Eenyummaa isa keessoo kee keessa humni Waaqayyoo buufata jedhe. Ulfinni Waaqayyoo buufata. Ogummaan kee achi keessatti na barsiifta jedhe Daawit. Ogummaan Waaqayyoo achi keessatti barsiifama. Eenyummaa keessoo kee keessa buufata humni Waaqayyoo. Egaa keessoon sun waan lama dubbachuu barbaada. Hafuurri Waaqayyoo, argamni hafuurri Waaqayyoo jireenya keenya irratti fayyuu keenya mirkaneessa. Hafuurri Waaqayyoo jireenya keenya irratti argamuu isaa fayyuu keenya mirkaneessa. Okay? The presence of Holy Spirit on our life is the manifestation of our salvation. Fayyina keenya mirkaneessuudhaaf. Humni hafuura qulqulluu ammoo, humni hafuura qulqulluu kan inni nuuf kennamuuf ammoo jireenya kiristaanummaa keenya aboodhaan, humnaan, guyyaadhaa guyyaatti kan ittiin mul'ifnudha. Maaloon humni hafuuraa kan kennamu. Kanaaf kiristaanni hafuura qulqulluu guyyaadhaa guyyaatti fudhata kan nuti jennuuf humni sun eenyummaan keenya, ijoollee Waaqayyoon ta'uun keenya amantiidhaan, jaalalaan, humnaan akka inni mul'atuuf ammoo humni hafuura qulqulluu nu barbaachisa jechuudha. Egaa hafuurri fayyinaa fi hafuurri humna jireenya keenya irratti guyyaadhaa guyyaatti hojjechaa deema. Yoo maal taane inermaaniin keenya yookaan eenyummaan keessoo keenya Waaqayyoo irratti kan of gatee fi Waaqayyoodhaaf kan bitame yoo ta'e. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaan kana eenyummaa keessoo keessanii akka gabbistaniif jedhe egaa Phaawulos yeroo hundumaan kufeesiniif kadhadha, jilbeenfadhe waa'ee keessaniif an kadhadha jedhe. Kan inni kadhate egaa
wantoota gurguddaa afur kadhateef jara kana. Waa'ee eenyummaa keessoo inermaaniin maal akka ta'e, hojiinsaas maal akka ta'e waa'ee isaan dubbadhe. Amma egaa yeroo inermaanii kana eenyummaa keessoo kana Waaqayyo duratti akka inni guddatuuf kan inni kadhateef maaloodha? Inni tokkoffaan humna Waaqayyoo akka isaan guutamaniif isaaniif kadhate. Humna Waaqayyoon guutamuudhaan guyyaadhaa guyyaatti akka isaan guddataniif Waaqayyoon isaaniif kadhate. Sababni isaa jireenya kiristaanummaa gara Enablementiitti akka isaan fidaniif, gara danda'utti, gara ga'umsaatti akka isaan fidaniif humna Waaqayyoo isaan barbaachisa. Humni suni jedhaga lakkoofsa dhumaa irratti boqonnaa 3 lakkoofsa dhumaa irratti irratti dubbistan humni kuni nu keessatti hojjechuudhaan ulfina Waaqayyoo waan mul'isuuf waan nuti kadhannu humna nu keessatti hojjetu sanaan isa nuti barbaannu caalchisee Waaqayyo nuuf raawwata jedha Phaawulos. Humna nu keessatti hojjetu, humna naannoo keenya keessatti hojjetu. Inni yaadatu yoo ta'e kutaa 3ffaa irratti humni kutaa 2ffaa irratti humni Waaqayyoo inni daangaa hin qabne, aboon Waaqayyoo inni safara hin qabnes warra amanan gidduutti hojjeta jedhee dubbadheera. Ina manna taanaan, fudhanneerra taanaan, keessoo keenya humni Waaqayyoo biteerra taanaan waan nuti kadhannu sadarkaa nuti kadhannu kan murtaa'u miti. Isa nuti kadhannu caalaa, isa nuti barbaannu caalaa, isa nuti hawwinu caalaa Waaqayyo gooftaan maccaa humna nu keessatti hojjetu sanaan nurratti raawwata. Maal jechuudha? Kanaaf nama barbaaduun sin barbaachisu. Amma iyyuu nama maggaarrajaa duuba dhaabatee nuuf kadhatu barbaanna har'a kiristaanonni baay'een. Yenissaa abbaata asfalligani baare. Amma iyyuu isaanumaan barbaanna. Asiif achi fiinni amma miilli nu qallatutti kan nuti fiinnuuf humna nu keessatti hojjetu waan hin beekneedhaaf. Humni nu keessatti hojjetu akkana jedhee akkas jedhee humna safara hin qabne, aangoo daangaa hin qabneen Waaqayyo warra isa amanan gidduutti hojjeta jedha. Har'a immoo maal jedhee humni kuni jedha jireenya keessan keessa akka guutuuf kadhannaa kooti jedhee lakkoofsa dhumaa irratti immoo humna kanaan Waaqayyo inni nu keessatti hojjetu isa nuti kadhannu caalchisee jireenya keenya keessatti isa nu barbaannu caalaa nurratti raawwachuu danda'a jedha. Kanaafuu maaltu nurraa barbaachisa? Keessoo namummaa keenya irratti Waaqayyoon moosisu. Keessoo namummaa keenya iddoo Waaqayyo irratti ulfaatu, iddoo Waaqayyo irratti ifu, iddoo Waaqayyo irratti mul'atu, iddoo Waaqayyoon ilaatu, iddoo Waaqayyoon waammatu kool sentarii keenya gochuu danda'u nurra jiraata. Gaafa sana humni nurratti hojjetu sun humnaan eenyummaa keenya, ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya guyyaadhaa guyyaatti akka nu calaqqisiisaa deemnu, ifaa akka nuti deemnu nu godha jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni lammaffaan kan inni kadhateef jireenya kiristaana tokkoof kan barbaachisu. Inni lammaffaan maaloodha? Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf isiniif kadhadha jedha. Humni inni jalqaba hafuura qulqulluudha. Asirratti Phaawulos Tiriinitii mul'isaa jira. Abbaa, Ilma, hafuura qulqulluu mul'isaa jira. Jalqaba irratti eenyuun kadhadha jedha? Waaqayyoon kadhadha jedha. Waaqayyo isa kan Waaqayyo abbaa. Abbummaan kan kennameef Waaqayyo abbaa qofaaf. Hafuurri qulqulluun ammoo humnaan jireenya keessan keessa akka inni buufatuuf isiniif kadhadha. The second part of Trinity. Inni sadaffaan Kiristoos amantiidhaan jireenya keessan keessa maaliin jedha? Guutummaatti akka inni buufatuuf jedha. Agartanii abbaa, ilma, hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessa guutummaatti yeroo buufatu inermaaniin keenya kan Waaqayyoo ta'a jechuudha. Keessi keenya atuu hin bitamin alli keenya homaa hin fayyadu jedhee isinitti himeera. Kanaaf Kiristoosin keessa akka buufatu jedha. Inni sadaffaa inni kadhateef jaalalatti hiddaaf hundee qabaachuudhaan akkasin guddattaniif jedhe. Agartanii Yesuus Kiristoos barsiisisaa inni guddaan waa'ee jaalalaati. Yesuusin gara biyya lafaa kan fides jaalala. Yesuusin fannoo irratti kan rarraases jaalala. Jaalala jechuun Kiristoos jechuudha. Guddinni keessan jedhe egaa guddinni keessan humnaan qofa miti. Kiristoosin of keessatti moosisuudhaan qofa miti. Maalii wajjin ta'uu qaba? Jaalalaan maal akka qabaattaniif, hidda akka qabaattaniif, kabiraa'oo hundee akka qabaattaniif ani isiniif kadhadha jedhe. Kanatti ija godhachuu akkasin dandeessaniif kadhannaa kooti jedha. Kiristaanonni har'a jaalalatti warra kaan caaluu danda'utu nurra jiraata. Akkana jedhe Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin walii keessan jaallachuu keessaniin bartoota koo akkasin taatanii warri hin amanne gidduutti mul'isuu danda'utu sinirra jiraata jedhe.
walii keessan jaallachuudhaan jaalala koo mul'isuu keessaniin bartoota koo ta'uu keessan biyya lafaa keessatti akkasiin mul'istan abboommiin koo isa kana jedheen. Jaalalli egaa hidda qaba, jaalalli egaa hundee qaba. Maal jechuudha? Damee kan qabaatu ija godhachuu kan danda'u, guddachuu kan danda'u jechuudha. Hiddi isaa maal keessatti guddata? Kiristoos keessatti guddata. Hiddi jaalala keessa, hiddi jaalala amanaa tokko Kiristoos irraatii waan barbaachisu hundumaa fudhata. Isa booda guddatee ija gaarii, ija jaalalaa mul'isa. Sagaleen Waaqayyoo waa'ee jaalalaa yeroo dubbatu amantiidhaaf abdiin jaalalli bara baraan hafanii jiraatu jedha. Isaan kana keessaa ammoo jaalalatu caala jedha. Kanaaf Phaawulos warra Efesooniin isin keessatti jaalalli hiddaa fi hundee godhatee haa guddatu jedha. Yoo jaalala qabaattanii jedha, kadhannaa kan erga kadhatee fi booda jaalala yoo qabaattanii jedha, arfaffaa irratti akkana jedha. Warra qulqullaa'an waliin dhoksaa ogummaa isa hagam akka dhoksaan ogummaa isaa hagam akka inni bal'atu, hagam akka inni dheeratu, hagam akka inni ol fagaatu, hagam akka inni gadi fagaatu mul'istuu jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Be careful. Tokkoffaa irratti namni eenyummaan keessoo namaa humna hafuura qulqulluu argachuu danda'utu irra jiraata. Kiristoosiin guutummaatti of keessa buufachiisuutu irra jiraata. Jaalalaan hundeef hidda godhachuu danda'utu irra jiraata. Isa booddee eenyummaa isaa erga Waaqayyoo irratti cinfatee booddeetu gara eessaa dhaqa jechuudha? Gara tokkummaa qulqullootaa dhaqa jechuudha. Tokkummaa qulqullootaa humna fudhatee dhaqa. Tokkummaa qulqullootaa Kiristoosiin fudhatee dhaqa. Tokkummaa qulqullootaa jaalala fudhatee dhaqa. Jaalala fudhatee dhaquudhaan maal mul'isa jechuudha? Ogummaa Waaqayyoo mul'isa jechuudha. Ogummaan abarsiifta keessa namummaa koo keessatti gaarummaa amanamummaa arguu barbaadda. Iddoo dhokataa sana keessattis ogummaa keenya barsiiftanii Daawit jedheef isa kanaaf. Ogummaa Waaqayyoo isa bal'inni isaa hin beekamne, ogummaa Waaqayyoo isa hagam akka inni ol fagaatu, hagam akka inni gadi fagaatu, hagam akka inni dheeratu isa hin beekamne sana qulqullootaa wajjin taatanii biyya lafaatti akkasin mul'istaniif Waaqayyo ogummaa isaa baroota baay'ee duras akka karoorfame sana isin irratti mul'ise jedha. Ogummaan kun har'a jedha Phaawulos waldaa kiristiyaanaa keessatti warra Kiristoositti amanuudhaan qaama Kiristoos ta'an keessatti mul'ifama. Kanaan jedha baay'ee waan namatti tolu. Kanaan jedha humna samii kana seerrataniif warra lafa kana bulchan keessatti waldaan kiristiyaanaa qaamni Yesuus Kiristoos ogummaa Waaqayyoo kana mul'isti jedha. Yeroo darbe yaadatti yoo ta'e aboo waldaa kiristiyaanaa qabdu isinitti meera. Waldaan kiristiyaanaa qaama jedhee isinitti meera. Qaama eenyuuti? Qaama Kiristoosidha. Kiristoos ammoo mataa waldaa kiristiyaanaati jedhee isinitti meera. Kiristoosiif ammoo Waaqayyo maal kennan jedhee aboo hundumaa, aangoo hundumaa, beekumsa hundumaa, jabina hundumaa, waanuma maqaa qabaatee waamamu mootummaa hundumaa miilla Yesuus Kiristoos jalatti bichisiise. Waan hundumaa irrattis mataadhaaf abboomaa godhee isa kaa'e. Eenyuun? Yesuusiin. Isa kanatiigaa fuudhee isa kaa'e Waaqayyo mataa waldaa kiristiyaanaa irra kaa'e. Eenyuun? Yesuusiin. Mataa waldaa kiristiyaanaa irratti maal jechuudha? Gonfoon waldaa kiristiyaanaa Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Ulfina baattee deemti, moo'icha baattee deemti, aboo baattee deemti, gooftaa baattee deemti waan ta'eef waldaan kiristiyaanaa bakka deemtu hundumaatti mootonni safuu jechuufii qabu. Maaliif? Yesuus irra jira. Tajaajila yaa amana har'a yeroo namni ilil jedhu ofii keetii gammaddee lafa dhiitta taanaan yessette taanaan siif miti isa sirratti mo'e mataa kee ta'ee isa jiru sanaaf ta'uu danda'utu irra jiraata. Mataa keessa ta'ee jiru Yesuusiif ta'uu danda'utu irra jiraata. Yeroo baay'ee har'a raajii yeroo dubbannu namni yes akka nuu jedhu barbaanna. Namni waa'ee keenyaaf akka rukutu barbaanna. Yes, you are the man, you are the prophet. Prophesy akkasiin jedhan barbaada taanaan you cannot prophesy. Waaqayyo gooftaan hin dubbata, namni raajii hin dubbanne eessa jira jedha malee kaanaa'e prophesy jedhu raajonni baay'een you cannot prophesy. Hin dandeessu. Dubbachuun hin danda'a, raajii dubbachuun hin danda'a, hin dandeessa jedhu jala goranii warri tifoosoon isaanii hin dandeessa jedhu. Hin dandeessu.
Yoo Waaqayyo dubbate malee hin dandeessu. Can I prophesy inni jettu irraa kaasii dhiisi. You cannot prophesy. Hin dandeessu. Yoo Waaqayyo sitti dubbate malee hin dandeessu. Namoonni akkasii warra ulfina mataa isaanii barbaadanidha. Warra namoonni akka jajan qarshii kennaa adda addaa akka namoonni kennaniif warra barbaadantu akkana jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa kan inni nurra kaa'e akka isa mul'ifnuuf akka isa fakkaachuutti jijjiiramnuuf malee ulfina Waaqayyoon malu, galata Waaqayyoon malu, beekumtii Waaqayyoon malu funaannee akka ofii keenya irra keenye dhiitaa akka deemnu miti. Yeroo tokkotti jedhama mootii tokkotu biyya isaa daawwachuu ba'eetu mootiin kun atuu deemu egaa baadiyyaa keessa lafa dheeraa deeme karaan harkaa bade karaan itti mana isaatti galu miillaan deeme waan ta'eef osoo karaa siifachi deeme joon ja'u mootiin qotee bulaan tokko farda yaabbatee lafa qonnaa isaati atuu inni gara mana isaatti galuutti itti argama. Mootiin kun hin kadhate akka mootii ta'etti nimne maaloo na gargaarii karaatu harkaa badeetii gara karaa guddaatti na baasii farda kee kanarra na kaa'itii ittiin jedhaan. Tole maan rakkoo qabareedheetu farda isaarra kaa'eetu teellaadhaan farda isaarra kaa'eetu mootii akka inni ta'e hin beeku isinitti meera. Mootii kana fardarra kaa'eetu itti haasaa deema. Qabeenya isaatti agarsiisaa deema. Lafa qonnaa isaatti agarsiisaa deema. Namoota gargaaru isa kana natu gargaara. Kanaaf natu qotiyyoo ergisa. Kanaaf natu lafa kennee qochisiisa. Waggaatti nama narraa fudhadhee itti agarsiisaa deema. Ichaadhuma deema mootiin teellaadha. Isa booda gaafa dhaqanii karaa guddaatti ba'anii mana kee bira geessetta moo lakki mana koo bira illee hin geenye karaa guddaarra geera na buusuu dandeessan lakki rakkoon qabu mana kee biraan si gaatti jedhan. Namoonni mootii yeroo argan qotee bulaan mootii hin beeku. Sini galee isa booda namoonni hundumtuu yeroo karaa guddaatti ba'an safuu jedhu gadi jedhanii safuu jedhu. Qotee bulaan abbaan farda hindee arra namni maal ta'e hundumtuu naa gugguufee naaf sagada jechaadhati gammadaa deema. Hundumtuu isgoo safuu jedha yeroo achirra deemu waan isaan galleef. Isa booda asirra gori jedhee yeroo mana isaa biraan ga'u mana mootii bira dhaqee qotee bulaan yeroo ga'u namichi irraa bu'ee manni koo isa kanaattiin jedhe ati mootiidhaattiin jedhe eeyyee namoonni silaa jedhe mootichi. Warri sila isgoo safuu jedhanii qoommaa turan siif miti anaafi jedhe jedhama. Tajaajila ya raajii ya lallaba ya paaster har'a ililleen waldaa keessaa ililleen ministirii keessaa anaaf jettee yaadda yoo ta'e you are wrong. Dogoggorteetta. Ililleen waldaa keessaa harka rukuttaa waldaa keessaa safuuf isgoo waldaa keessaa imimmaan waldaa keessatti dhangala'u isatti dubbatteef otoo hin taane isa sitti dubbate sanaaf akka inni ta'e beekuu danda'u sirra jiraata. Bu'uudha gadi bu'uu danda'u nurra jiraata. Gaafa gadi buunu Kiristoos iyyuu gadi bu'ee bifa garbaa uffatee abbaasaa tajaajile. Nus gadi buune garba taane Kiristoosin isa nu waame isa nu dibe sana eenyummaa isa keessoo keenyaa isa mul'anne sana kan inni barbaadeef maaliif akka ta'e beektaa akka of hin jeenyeef keessa kee taa'ee ala keessa mul'atu keessaan ulfina isaa mul'isu waan barbaadeef galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eenyummaa keessoo keenyaa barbaade Waaqayyo ulfinni Waaqayyo gooftaa maccaaf haa ta'u. Egaa jaalala kana fudhannee ba'uu danda'u nurra jiraata. Jaalala kana fudhanneetu gara tokkummaa dhanna gara tokkummaa qulqullootaa deemnee maal mul'ifnan isiniin jedhe ogummaa Waaqayyoo. Isan ittiin Waaqaaf lafa uume. Isan ittiin samiiwwan nuti ija keenyaan hin argine kana uume. Uumama hundumaa nuti beennuuf nuti hin beenne kana isan ittiin uume sana ogummaan suni waldaa kiristaanaa irratti mul'ate waan ta'eef sana dubbanna. Warri biyya lafaa bantii Waaqaa sadaffaan maal akka ta'e hin beekan warri mana Waaqayyoo garuu ogummaadhaan beeku. Teessoon Waaqayyoo maal akka ta'e warri biyya lafaan beekan ogummaadhaan warri Kiristoositti amanan keessoon namummaa isaanii warri fudhate garuu maal akka ta'e beeku. Kanaafi jedhe egaa waldaan kiristaanaa keessatti har'a ogummaa Waaqayyoo suni jedha warra bantii Waaqarra ta'anii lafa kana seerratan warra biyya lafaa kanarratti aboo qaban hundumaa biratti akka beekamuuf Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaa irratti mul'ise jedha. Raajii dubbachuu keenya hin boonin raajii yeroo dubbannu waan xiqqoo dubbanna jedhe Phaawulos. Ogummaa dubbachuu keetiin hin boonin ogummaan nuti dubbannu waan muraasa jedha Phaawulos.
Beekumsa dubbachuu keetiin hin boonin. Beekumsi nuti dubbannu xinnoo Waaqayyo nutti dubbatu keessaa sana keessaa fuunee dubbanna jedha. Waan hundumtuu immoo jedhe asitti hafa jedha. Nu wajjin hafee kan jiraatu jaalala. Jaalala fudhannee deemna. Obboloota wajjin jaalalaan, gad of deebisuudhaan, ho'aan, araaraan, gaarummaadhaan, garraamummaadhaan namoota ofitti hammachuu ofitti qabuu danda'u nurra jiraata. Yeroo kadhannuuf illee kabajuu danda'u nurra jiraata. Ol kabajuun beeknu. Ol kabajuu maqaa kabajaan olmaamuu danda'u nurra jiraata. Waaqayyoota nutti dubbate gaa isiniin jechuu hin danda'u jenna. No, Waaqayyo siin yoo jedhe yoo ati immoo isin jettee waamuu danda'u sirra jiraata. Kabajuudha nama kabajuu danda'u nurra jiraata. Waaqayyoof galannaa ta'u. Jaalala Yesuus isa safara beekumsa namaa bira darbus jedhagaa. Beektanii jedha kadhannaan isaanii dhuma akkana jedha. Jaalala Yesuus isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii. Guutummaa Waaqayyoo bira hamma ga'uuttis akka guutamtanii fi kadhannaa kooti jedha. Yeroo baay'ee dogoggoraan lallaba kana lallabna. Waaqayyo bira amma Waaqayyo bira ga'utti akka guutamnu yeroo jedhu humnaan jechuu keenya miti. Beekumsaan jechuu keenya miti. Dandeettiidhaan jechuu keenya miti. Aboodhaan jechuu keenya miti. Eenyuyyuu aboodhaan, eenyuyyuu beekumsaan, eenyuyyuu dandeettiidhaan hanga sanatti guutamuu hin danda'u. Kiristoos irraa kan hafe. Kiristoosiif jedha sagaleen Waaqayyoo. Hundumaa erga bichisiisee fi booda mirgasaa teessisee teessoo kenneefi aboo hundumaa kenneefi mirgasaa teessise. Maal jechuudha? Aboo guutuu, humna guutuu, ga'umsa guutuu kenneef jechuudha. Namaaf kun hin kennamne. Si'a tokko Yesuus akkana jedhee barsiise si'a tokko. Ani waanan deemuuf isan amma godhu kana caalaa isin immoo borgootu jedhe Yesuus. Isa kana Yesuus ana caalaa dinqii gootu jedhaniitu raajonni tokko yeroo baay'ee dubbatu. Yesuusin caalaa goota taanaan ati Yesuusin caalteettaa jechuudha. Yesuus kan inni jedhe akkas miti. Macaafa qulqulluu akka abbaa tsadaa gadi galagalchitaniin dubbisinaa yaa warra mana Waaqayyoo keessa jirtanii. Dhuguma wangeela lallabna taanaan macaafa qulqulluu sirriitti haa dubbisnu. Mul'ata himnuuf, raajii dubbannuuf, ergaa fayyinaa dabarsinuuf, of jajuudhaaf, mootorii ittiin kaasuudhaaf yoo ta'e malee Yesuus Kiristoos akkana jedhe. Ani waanan deemuuf namni natti amanu isan amma godhu jedhe. Amma isan godhu. Yeroon amma isin bira jiru kana. Isan amma godhu kana caalaa gochuuf jirtu. Maal jechuudha? Waanan atuun isin bira jiru. Atuun isin bira jiru waanan hin raawwatin, waanan hin agarsiisin, waan baay'ee bor karaa keessan hin agarsiisaa jechuudha. Tuqaadha kun. Tuqaa jala kaa'a. Tuqaa bira kaa'a. Warra lallabanitti akkas jedhaa itti naa himaa. Warri dhaggeeffatan immoo akkasitti na hubadhaa. Ani osoon isin bira jiru waanan hin hojjetin. Osoon isin bira jiru waanan hin mul'isin. Fayyinan hin agarsiisin. Waanan ulfina koo ittiin hin mul'isin. Bor karaa keessan mul'isuufan jira. Jechuu isaati malee na caalaa gootu hin jenne. Humna Yesuusin caalu yoo qabaanne Yesuusin caalaa hojjenna. Humna Yesuusin caalu ammoo eenyuyyuu qabaachuu hin danda'u. Akka jedhe Yesuus Kiristoos. Osoma waan fedhe ta'eeyyuu jedhe gooftaan. Barataan akka barsiisaa isaatii ta'a malee barsiisaa isaan caaluu jedhe. Ishee kanas dubbisaa. Ishee kanas haa dubbisnu. Barsiisni koonnarraa kan warra pheenxeeti. Kan warra tajaajiltootaati. Kan warra amantootaati. Barataan akka barsiisaa isaatii ta'a malee barsiisaa caaluu hin danda'u. Yesuus Kiristoos isa nama godhu kana caalaa gootu jechuunsaa na caaltu jechuu miti. Yesuusin caaltu taanaan tajaajilaan baay'ee jaalladhu tokkotu yeroo tokko kottuuti kuula morma kooti karabaatii isa jedhamu sana kottuu tuqiittiin jedhe gurbaa tokkoon. Yeroo inni dhufee tuqu gurbaan kufe kun caafameeraa jedhe. Caafameeraa waan hin caafamin Waaqayyo naan hojjechaa jira. Tajaajila akkasii dhiisa. Waan hin caafamin Waaqayyo siin hojjete taanaan waan hin caafamin Waaqayyo siin hojjete taanaan isa Phaawulos erbeen ittiin dafqaa xaa'atuun namoota dhukkubsatan fayyisaa ture jedhu sana irraanfanna. Dafqa ittiin hin xaa'atamu hin gatama biraazer. Karaabaatiin garuu uffata miidhaginaati. Uffata miidhaginaati fayyadamtu sanaan Waaqayyo fayyadame isanni ittiin dafqa xaa'ate gatu sanaan isanni fayyadame hin caalu.
ittiin of jajuudhaaf karaa adda addaa barbaannaarra karaa adda addaa barbaaduun nurra hin jiraatu. Of jajuun keessan waaqayyoodhaan haa ta'u jedha sagaleen waaqayyoo. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Humni kun egaa si keessa jira na keessa jira. Gara enablementiitti kan nu fiduudha jedheera. Isinitti meera maaltu humnaan guutamu? Kiristoos guutummaatti akka inni nu keessa buufatu gochuun. Jaalalaan hundeef hidda gadi fageeffanni qabaachuun. Jaalala kanaan gara obbolootaa deemnee wal qabachuun, wal simachuun, wal danda'uun, ol baachuun. Ogummaa waaqayyoo warra hin amannetti mul'isuun. Aboo waldaa kiristiyaanaa warra namannetti mul'isuun. Humna nu keessatti hojjetu sanaan, aboo waaqayyoo san nu keessatti hojjetu sanaan waan nuti barbaanne hundumtu akka nuuf ta'e amannuun fudhachuun. Jireenyi keenya gara enablement gara ga'umsaatti akka inni guddatu godha. Guddina kana waaqayyo hunduma keenya haa guddisu. Guddadhaa bakka jirtanitti humna waaqayyoon guddadhaa. Ayyaana waaqayyoon guddadhaa. Waan tokkoon isiniif kadhadha isiniin jedhas. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhannaarra Phaawulos isiniif kadhatan saba sanaaf Efesooniif kadhatan isiniif kadhadha. Humni waaqayyoon beeku, humni Kiristoosiin mul'isu jireenya keessan keessatti maqaa Yesuus Kiristoosiin safara malee badhaadhummaa ogummaa isaarraa jireenya keessan haa guutu. Kiristoos Yesuus inni bara rakkinaa, bara gidiraa, bara dadhabbii, bara jabinaa, bara kufaatii, bara ka'umsaa, bara dhaabachuu, bara fiiguu inni cimsee sin dhaabu, inni of keessatti sin eegu. Kiristoos humnaan ogummaa isaa hundumaan isin keessa haa buufatu. Yesuus inni jaalalaan nama guddisu, jaalala isaatiin bartoota isaanii nama godhu, inni gaafa hundumaa amma dhuma biyya lafaatti isin geggeessa jedhe sun jaalala isaatiin hiddaaf hundi akka isin qabaattaniif jireenya keessan jaalalaan haa guutu. Gaafa hundumaa ogummaa waaqayyoo isa safara hin qabne, isa daangaa hin qabne, isa ol kaateef gadi buuteen isaa hin beekamne, isa bal'inniif dheerinni isaa hin beekamne, warra waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin akka mul'istaniif hafuurri nama keessaa ifu. Ayyaanni nama keessaa guyyaadhaa guyyaatti haara'u. Argamni waaqayyoo, humni waaqayyoo, hafuurri waaqayyoo inni keessoo namaatti hojjetu jireenya keessan bara baraan haa guutu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin guutamaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin guutamaa. Beekumsa kanaan guutamaa. Ogummaa kanaan guutamaa. Jaalala kanaan guutamaa. Isa daangaa hin qabne badhaadhummaa ayyaana waaqayyoon, badhaadhummaa ogummaa waaqayyoon, badhaadhummaa hafuura waaqayyoon guutamaa. Waaqayyoo gooftaan machaa bakka jirtan hundumaatti isin haa eebbisu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ergaa koo irraa kutaa 5ffaa ergaa gara Efesoon boqonnaa 3 irratti hundaa'e isiniif dabarse. Kanarratti dhaabaa kutaawwan tokko amma 4 jiran YouTube korra galaati. Seek and dwell in Jesus kan jedhu /Raggaasaa Ayyaanaa kan jedhu yoo ilaaltan argachuu dandeessu. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Yeroo hundumaa akkan jedhu qalbii jijjiirrannaadhaan laphee keenya cubbuutti, sammuu keenya ceephootti walaba goonu. Keessoo eenyummaa keenya irratti waaqayyoon amoosifnu. Harka keenya saamunaadhaan sirriitti dhiqannee vaayirasii nama jeeqaa jiru, biyya jeeqaa jiru hundumaatti walaba goonu. Fageenya keessan eeggadhaa. Kun mallattoo jaalalaati. Maatii keessaniif, mana keessaniif, hiriyyaa keessaniif of eeggannoo jaalalaa isin mul'istan yoo jiraate wal tuttuquu irra of eeggachuudhaan distaansii keessan eeggadhaa. Jaalala baay'isaa, waliif ho'uu, wal gargaaruu, wal baachuu baay'isaa, wal qabdan waliif qooda. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Yaada qabdan sheeriinaaf godhaa. Waan isin jettan yoo yaada waaqayyoo ta'e hordofuudhaan gara keessanitti nan dhiyeessa. Gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Gaafa roobii kutaa 6ffaan qabadhee dhiyaadha. Ammasitti ayyaanni waaqayyoo, eegumsi waaqayyoo, gaarummaan waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin isa biyya raasu, isa saba raasu jalaa haguugama. Balballi keessan, keenyan mana keessanii, jireenyi keessan dhiiga Yesuus Kiristoosiin haa dibamu. Shaaloom, nagaa waaqayyootiin tura.